raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Muddeeshan bara 2014 akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu keenya kibxata galgalaa isin dhageechifna. Oduu waliin Angurmeechaa Gammachuuti. Miseensota gadaa michillee Oromoo Karrayyuu ukkaafaman keessaa namni tokko dabalataan ajjeefamuu jiraattonni himan. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonota adda addaa tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen injifannoo gonfachuun ibsame. Hongeen godina Booranaa mudate baatiiwwan 4 dheerachuu waan danda'uuf gargaarsi godhamaa jiru cimee itti fufuu qabaa jedhame. Kunneen ijoowwan oduu keenyaarraati amma oduu tokko tokkoon isinitti hima. Miseensota gadaa michillee Oromoota Karrayyuu mootummaan Bilxiginnaa ukkaamse keessaa namni tokko reebicha irra ga'een ajjeefamuu jiraattonni himan. Jiraatan aanaa Fantaallee raadiyoonii Dirree Shaggariif yaada qoodeen namoota abbootii gadaa 14 ajjeefaman biraa ukkaanfamuun fudhataman keessaa namni tokko reebicha hamaa irratti raawwatameen lubbuun isaanii darbuu dubbata. Kibba darbe keessaa uummata keenya Oromoo Karrayyuu abbootii gadaa irratti ajjeechaan jumlaa raawwatameera. Namoota 41 fudhaman keessaa namoota 25 hafan irraa namni tokko mana hidhaa keessatti tumaa fi dararaa irra gaheen lubbuun isaa darbuun ni yaadatama. Namni ajjeefaman kun obbo Jiloo Boorayyuu hawaas ta'uu kan ibse maddi kun odeeffannoo akka tasaa manguddoonni argatanii reeffi isaanii argame muddee 2 bara 2014 bakka dhaloota isaanii aanaa Fantaallee iddoo Nugus jedhamutti awwaalamuu eereera. Jiloo Boorayyuu hawaas jedhama. Mana hidhaa keessatti ajjeefamee guyyaa 4 erga ture booda akkuma carraa manguddoonni argachi gahanii arganii fidanii godina Shawaa Bahaa aanaa Lumee magaalaa Moojootti hidhamanii achi keessatti ajjeefame. Amma immoo godinuma Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee bakka Nuqusa jedhamutti awwaalame. Namoonni 24 ukkaafaman kunneen godina Shawaa Bahaa aanaa Lumee magaalaa Moojootti akka argaman odeeffannoo qabaachuu ibsee haalli nageenya isaanii sadarkaa maalirratti akka argamu odeeffannoon mirkaneessuu akka hin jirre dubbata. Namoonni hafan kun amma godina Shawaa Bahaa aanaa Lumee magaalaa Moojootti argamanii jiranii jedhamaa jira. Qindeessan Wabii Waaqoti. Waraanni bilisummaa Oromoo lola waraana mootummaa waliin gochaa jiruun zoonii Kibbaa, zoonii Kibba Bahaa, zoonii Bahaa fi zoonii Giddu Galeessatti injifannoo gonfataa jiraachuun ibsame. Odeeffannoon miseensa waraana bilisummaa Oromoo tokkorraa raadiyoonii Dirree Shaggariif ergame akka eerutti waraana Bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uuf godinoota akka Gujii Bahaa, Arsii Lixaa, Harargee Lixaa fi Shawaa Bahaatti bobbaafame irratti tarkaanfiin fudhatameera. Zoonota kanneen keessatti lolaawwan waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa Bilxiginnaa gidduutti guyyaa wal fakkaatu muddee 4 bara 2014 tti taasifameen godina Gujii Bahaa aanaa Shakkisoo fi Sabbaa Boruu, godina Arsii Lixaa aanaa Heebaan ganda Dagaagaa fi godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultuun ganda Saakkataatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuun ibsameera. Dabalataanis waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Giddu Galeessaa godina Shawaa Bahaa keessa socho'u muddee 3 fi 4 bara 2014 wal duraa duuban aanaa Fantaallee ganda Haroo Qarsaa bakkoota akka Karee, Miidhagsaa, Lafa Gireenyee Miti, Oo'ilee, Qaxxaamuree fi Basaqaatti lolaawwan waraana mootummaa Bilxiginnaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoof yaatu waliin godheen waraanni bilisummaa Oromoo irra aanuun injifachuun ibsameera. Waraana bilisummaa Oromootiin injifatamuutti kan aare waraanni Bilxiginnaa waraana dabalataa meeshaalee gurguddoo waliin gara aanaa Fantaalleetti fe'aa jiraachuunis beekameera. Bifuma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa Walloo keessa socho'u muddee 4 bara 2014 karaa daangaa Affaariin aanaa Daawwee Harawaa ganda Uraanee bakka addaa Sanqallee jedhamutti lola guyyaa guutuu waraana mootummaa Bilxiginnaa waliin taasisaa oolen irra aanuun eerameera. Kan qindeesse Wabii Waaqoti. Oduu keenya ittaanuun godina Booranaa keessatti jijjiirama qilleensa baramaa uumameen beeladoota 10,000 lakkaa'aman hongeen galaafachaa jiraatullee hanqinni roobaa uumamee jiru akka itti fufu raagamuu isaatiin hongicha baatiiwwan 4 dheeressuu fi gargaarsi beeladootaaf taasifamu itti fufuu akka qabu bulchaan godina Booranaa Jaarsoo Booruu dubbatee jira.
Godina Booranaatti hongee mudatee fi haala amma naannoo sana jiru wal qabatee barreessituu lalistuu Toofiq Afgaafii raadiyoonii Dirree Shaggar waliin taasisteen hongeen beeyladoota hedduu fixaa jiru ammallee akkuma itti fufetti jiraachuu fi sodaa guddaa uumee hawaasa horsiisee bulaa miidhaa akka jiru dubbatteerti. Bokka gartee yeroo gabaabduu roob yeroo gabaabaa dhageessitu nuuncoom nam gaafa gayyaa hangaafee amma dhiyoo sana kan booran qarqaaran dhagayeessa baanee kasila yeroo gannaa hankara bokkaan nu roobu qabu nu hin roobne amma immoo bona gayyaa jedhani bojiin bonji afurii booranii eegitti seene arguyyaan jabul arguyya jayee feesu boonii jajjabaan hamaan booran qabat boonii jajjabaa yoo rabbi nuuna'ee nu roobu malee bokkaan onana haallee yaayyuu dadhabbatee xiqqumta roobee ammaan san jechuudha. Ammaan san jalqabee kunoo boon jajjaba boonichi afurii nu dur jiru. Godina Booranaatti jijjiiramni qilleensa baramaa akkanaa nu mudatee hin beeku kan jettu lalistuu Toofiq sababa hongee kanaan rakkoo guddaa uummata Booranaa mudachaa jiru kana jalaa baraaruuf yaaliin taasifamu gahaa akka hin taane dubbattee jirti. Namni dureessa dhallee kawuree dhibbi shanii argamuullee namni rakkoo argamuyyuu boorrooree qabar. Rakkoo guddaa horii jira nami akkasii nami beelaa lafti akkasumas awwaara muki akka laftee akka ibiddi ta'anii gubanuu fakkaata. Climate change akkanaa qabar kanaa nu fakkargine hin dhageenye qarqaarsi dhufuma jira gahaaniti namillee social media irra rakkoo adda addaa hagar dhibii yanumaan wal qabate waan gara ofiisaa iyyuu gar namaa iyyuu yommuu guddoon taphatabata social media kan taateni miidiyaa hawaasaa namni yaadii isaa gar dhibii jijjiirame. Uummata godina Booranaa fi loowwansaa hongee hammaataa kanaan miidhame dandamachiisuuf ummanni Oromoo waan danda'een akka hirmaatuuf kan dubbattu lalistuun yuunivarsiitii dabalatee dhaabbileen adda addaa gargaarsa uummataa fi horiif taasisaa jiran ammallee akka itti fufan gaafattee jirti. Uummati Oromoo karaa inni bir dhaabbachuu danda'u waan horiin nyaatu waan namni nyaatillee namaa nyaatu boqqolloo taakullee nami gadi taatee fida karaa akkasiitiin otoo nu gargaarani. Mootummaan naannoo Oromiyaas baajata sodaa balaa qabatee ture haalduree tokko malee baasii gochuun uummata Booranaa hongee hammaataa kanaa wallaansoo warqabe kanaaf dhaqqabuu qaba erga jettee boodas akkasumas ministeerri barnootaa barattoota Booranaa yuunivarsiitii fi manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa keessa jiraniif xiyyeeffannaa addaa akka kennaniif dhaamtee jirti. Ramadan alkammo guyya ina baajata sunini sirriin miliyoona agatti booroo waan rageettulle qabdodo mootummaan naannoo Oromiyaa jiru kan tiibaa finfinnee durattidha aadalle qarqaarulle hin qabdulle keessa emergency maallaqi ganna gamdiraawuti hongee qabatam horsiise bulaa sun ittiin qarqaaruun birrii sun sirtii birri sun tun gar isiin jirtu babbaasa nami horii qabdanullee karaa horiitiin nu qarqaara ijoolleen ammoo dargaggeessuu nu qabdan taqeerolleen yoo margi bolla heessan jiraat margi heessan sun nu aama warri konkolaataa qabdan konkolaataa sun nu deeggara garaanan nu guura waan ministeerii barnootaa ta'an ijoollee teen barattoota isa yuunivarsiitii jirtuu fi sagaran jirtu ta'aa iskuulii jirtulleen ijoolleen dubara onanaa 11 gaggabeedhan lakkor boreedhanillee sun keessa sadi beelaa jedhan sun keessa irratti xiyyeeffannoo osoo nuu kennitanii. Liiban jaarsotu gabaase. Mootummaan Bilxiginnaa godina Shawaa Lixaa aanaalee hedduu keessatti loltoota meeshaalee gurguddaa hidhatan qubachiisuun ibsame. Mootummaan Bilxiginnaa godina Shawaa Lixaa aanaalee hedduu keessatti loltoota meeshaalee gurguddoo hidhatan hedduminaan qubachiisaa jiraachuun dhagahame. Maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar akka ibsanitti godina Shawaa Lixaa aanaalee akka Daannoo, Noonnoo fi Liibaan Jaawwii keessatti taankii dabalatee waraana meeshaalee gurguddoo hidhate qubachiisee akka jiru himan. Karaa Liibaan Jaawwitiinis daandii qolleetiinis karaa noonnorraan jechaadha. Taankii lamatu dhaabbatee jira. Kallattii lama sadiin aanaa daannoo bobba'ee jira. Waraana hamaatu jira jedhu warri naannaa sanii. Gama biraatiin garee Finxaalee Amaaraa aanaa Noonnoo keessatti uummata Oromoo ajjeesaa fi qeerraa buqqisaa turan sodaa nageenyaa qabna jechuun birmannaa mootummaa Bilxiginnaa gaafachuu isaaniitiin harki irra qabamee waraanaan eegamanii oomisha isaanii sassaabbachaa kan jiran yoo ta'u kan Oromoo garuu ibidda itti qabsiisanii gubaa akka jiran maddi keenya kun himaniiru. Sodaa qabna jedhaniit mootummaadhaan eegamanii oomisha isaanii walitti qabachaa jiru. Warri kun immoo Oromoo irraa fuudhanii qixxeeffaa qotan oomisha isaanii isaanumti nyaatiin kan jedhani gubaatii jiru jedhanii darbee. Garee Finxaalee Amaaraa muraasni meeshaa hidhatan meeshaa isaanii garee biraatti kennuun gara naannoo isaanii Amaaratti kan deebi'an yoo ta'u qarshii keenyan bitanne malee qaamni meeshaa nutti hidhe hin jiru jechaa akka jiran ibsan. Meeshaa nama biraatti kennaniit harka duwwaa galanii harka duwwaa qabu isaanumayyuu guyyuma muraasatti baasu amma isaan warrumti qabaman sun dubbatan mootummaan yoom nutti hidhe 90 bitanne hidhannoo keenya wanna jedhamu odeeffannoon akkasii ba'aa jira. Dhumarrattis Oromoota humnoota kanneen qe'ee isaaniirraa buqqa'aniif mootummaas ta'ee qaamni birmateef tokkolleen akka hin jirre ibsaniiru. Qaamni mootummaa waa takka garagalee ilaalanii hin beeku eessa jirtuyyuu jedhanii hin beeku uummanni akkasumatti dirree irratti rakkachaa jira dhiyeenya kana akkan odeeffadhe.
hubadhetti dirree marratti rakkachaati jira. Mana isaanittis akkamittiin galu sila sodaan nageenyaa akkuma jirutti jira. Fira qabu firmatti dhiyaatee kun uummatumatu wal ta'eetuma jiraachisaa jira. Kan gabaase wabii waaqoti. Oduu keenya xumuraatiin himannaa mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota Tigraay deeggaran jechuun dhiyeesse Suudaanii fi Suudaan Kibbaa haalan. Biyyoonni ollaa Itoophiyaa lamaan Suudaanii fi Suudaan Kibbaa lolli Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akka hammaatuuf waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota Tigraay deeggaraniiru jechuun himannaa mootummaan Itoophiyaa dhiyeesse haaluun beekameera. Mootummaan Itoophiyaa kamisa darbe karaa raadiyoonii Faanaatiin waraanni Suudaan hidhannoo fi leenjiidhaan garee waraana Tigraay deeggara jedhee kan ture yoo ta'u, Ministeerri dhimma alaa Suudaan Maariyaam Almahadii garuu Itoophiyaan maqaballeessii ragaa hin qabne akka dhaabdu erga gaafatanii booda himannichas fudhatama akka dhabsiisan Suudaan Tiriibiyuun balbaloomseera. Haaluma wal fakkaatuun ministeerri odeeffannoo Suudaan Kibbaa Mikaa'el Maakuwee sabaa himaalee biyyattiitti akka himanitti Suudaan Kibbaa ribeelottoota kamiifuu tumsuu irratti hin argamtu jechuun himannaa mootummaa Itoophiyaatiif deebii kennaniiru. Aangawaan kun itti dabaluunis namoonni dhuunfaa garuu meeshaalee waraanaa fi hidhannoo fi abbaa fedhanitti gurgurachuu danda'u. Sanaaf ammoo gaafatamni kan mootummaa Suudaan Kibbaa otoo hin taane qaama biraati jechuun beeksisaniiru. Liiban Jaarsotu qindeesse. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu namaaf qabanne kanuma qophii keenyaaf waliin turtii gaarii. Isin maal jettu? Qophiin yookiin sagantaan isin maal jettu kun dhimmoota garaagaraa uummata keenya yaaddessanii fi quuqan akkasumas kanneen bitaatti galanii fi toomina barbaadan irratti dhaggeeffattoonni waan ofii beekan, waan isaaniif dhugaa ta'e, waan irratti komii qabanii fi waan ifatti baasuu fedhan irratti yaada isaanii kan keessatti calaqqisiisanidha. Isin maal jettu? Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu? Sagantaan isin maal jettu har'aatiin marii biyyaalessaa hunda hirmaachiseen gaggeessa jechuun dhimma mootummaan bilxiginnaa lafa dhiitaa jiru irratti xiyyeeffachuun yaadawwan isin raadiyoonii dirree shaggariif qoddattan qindeessinee isiniif dhiyeessina. Kan akka kafaaloo miilaalachuu dhaabee jira. Torban darbee kana keessa koreen hojii raawwachiiftuu paartii bilxiginnaa Abiyyi Ahmad ibsa baase jedheen waadaa filannoo marsaa jaaffaatiin booda mariin biyyaalessaa hunda hirmaachise biyyattii keessatti akka adeemsifamu ni goona jechuun seenne raawwachuuf hojiitti jirra erga jedhee booda qaama walabaa marii biyyaalessaa kana hoogganu kan koomishinii marii biyyaalessaa jedhamu hundeessaa akka jirus eeree jira. Dibbee kijibaa mootummaan bilxiginnaa maqaa marii biyyaalessaatiin uummata biyyattii fi hawaasa addunyaa sobuuf deemu kanarratti marii biyyaalessaa jechuun maal akka ta'e qaamonni sadaffaa yookaan walabaa marii biyyaalessaa hoogganan eenyuun dhaabbachuu akka qaban eenyu marii biyyaalessaa kana keessatti qooda fudhachuu akka qabuu fi marii biyyaalessaa haqa qabeessa gochuuf haaldureewwan barbaachisan irratti yaada dhaggeeffattoonni keenya raadiyoonii dirree shaggariif qoodan isin biraan geenya. Shira mootummaan bilxiginnaa marii biyyaalessaa hunda hirmaachiseen gaggeessa jechuun xaxaa jiru irratti hubannoo ga'aa argattu jennee waan yaannuuf hanga xumura sagantichaatti akka nu waliin turtan isin affeerra.
marii biyyaalessaa hunda hammataa godha jedhee qabbaa'uunsaa barfatulleen marii godhuu waan dansaadha waan ta'uu qabudha waan dirqamaa marii kana qaama hoggamu qaama walaba koomishinii marii biyyaalessaa hogganuu hundeessa jedhee kan itti deemaa jirutu jira kallattiin ittiin deemaa jiru kun guutumaan guutuu dogongora kan jedhu yaada qaba jalqaba qaama walabaa jechuun dhaabbilee yookaan ammoo qaamota rakkoon gidduu isaanii jiru san irraa walaba tahee jechaadha kan iji tokko laalee hunda isaaniitu rakkoolee laalee dhaggeeffatee furmaata kallattiin kaa'amuun hogganuu walabummaadhaan jechaadha yeroo ammaa kana ammoo haalli bilchiginaa ittiin deemaa jiran ittiin hundeessan jedhanii ittiin deeman kun guutumatti dogongora kan nuti jennuuf koomishinii kana ofii filatanii wixinii ofii qopheessanii namoota ofii fedhan qopheessataa jiran akkuma kanaan dura maayind Itoophiyaan marii biyyaalessaa jedhanii taa walii ga'uu ofan hogganaa turisan uummanni mormii paartiileen mormitee mormamaa turisan qaama walaba hin ta'in jechaadha ammallee kan isaan wixinii ofii qopheessa wixinii kan qopheessu isaanii wixineen kun qaamolee waliin mari'atan saniif hin qophoonye akkamitti haa qopheeffan jedhanii qaamolee isaan morman san waliinuu qaamota sila keessa hirmaatan san waliinuu osoo madatiin kophaa ofii bilchiginaa ol ka'ee hin qopheessa jechuun mariin ni goona jedhamee itti deemamaa jiru kun ammallee kan hin milkoofne ta'uudha ka biyya tana balaa bilaatiif kaadhimuudha jechuudha dhimma dhannaa jechuun sirrii ta'ee haalota ittiin mari'annu akkamii jedhanii gaafachuun dirqama haalonni ittiin mariin biyyaalessaa geeffamu qabxiilee maalirratti bifa kamiin goonaa wanni jedhamu akka booda keessatti rakkoon biraa uumamuu hin dandeenyetti waliin mari'atanii kan godhuu qaban ture kanaaf akka bilchiginaan kophaa ofii godha jedhu kanaa miti dhaabota hidhannoodhaan biyya sana keessatti waa jiran dabalatee qaamolee mormitoota waamee mootummaa warri aangoo jiru bilchiginaan waliin akkaataa ittiin deemuu qaban silaa isaantu waliin baafate koomishinii marii biyyaalessaa jedhamu kanallee waliin hundeessuu qabaa bilchiginaan ambasii taatee zawdii duubaan qaama tokko ta'anii fakkeessanii uummatan suruuf adeeman kan uummanni illee ni beekaa qaamni hunduu ni beekaa. Qaamni walabaa koomishinii marii biyyoolessaa jedhee mootummaan ittiin gadi ba'e kun maqaa qaama walabaa kan uffatu malee hundumarraayyuu walaba ta'ee paartilee biyyattii keessa jiru mara irraa yaada fudhatee xinxaala gadi fageenyaan taasisee fedhii fi yaada uummataa keessatti hammatee biyyattii kana keessatti nagaaf tasgabbii fida jedhee yaadu. Paartileen keessatti hirmaatan kun qaama walabaa jedhame keessatti hirmaatan kun qaama kam hirmaachisa? Kaan maqaa itti baasetti ofirraa dhiiba. Biyyattii kana keessatti hundumtuu kara tokkotti dhufee fuulleffannaa tokkoon marii biyyoolessaa yoo gaggeessin alatti koomishinii walabaa kanaa hundeessee eenyu wajjin kan marii taasisu. Mootummaan kun immoo paartilee naan morkatu jedhe laanfessee biyyaa baasee kaan mana hidhaatti ugguree taayitaasaa dheereffachuu barbaada. Qaama walabaa jedhee qaama tokko yoo beekamtii kennuufii barbaade qaama walabaati jedhee fedhii isaa kan raawwachiisu ta'a malee qaama walabaa ta'uu hin danda'u. Qaama walabaa jechaan waamararraa walaba ta'ee marii biyyoolessaa hanga ta'etti marii biyyoolessaa kasan keessatti marii hunda galeessa qaamni kamumtuu itti hirmaatu. Siyaasaa qofa odoo hin taane beektonni biyyattii dhimma biyyattii sanaa nagalcha kan jedhu dhimma biyyattii sanaa fuulduree biyyattii sanaatiif kan yaadda'u kan fuulduree biyyattii sanaa sirreessuu danda'u marti irratti hirmaatetti qaama walabaa sana filata. Mootummaan filatee kuni qaama walabaatti irraa gaggeessa yoo jedhee wannan fakkaanne maqaa qaama walabaa uffatee golgaa qaama walabaatiin fedhii mootummaa kan raawwachiisuu danda'u yoo ta'een alatti rakkina biyyattii keessatti uumame ce'umsa biyyattii kanaatiif bu'uura ta'a waan jedhu amantii akkasiis hin qabu. Qaama walabaa jedhameetuma kan mootummaan hundaa'e ajandaa mootummaa raawwachiisaa kan ture qaama hedduutu jira. Itoophiyaan Human Rights Commission kan jedhamu qaama walabaati jedhamee yaadama. Qaamni walabaa kun mootummaadhaan hundaa'e qoor-qalbii mootummaatu uummatatti dubbata malee walaba ta'ee uummatatti dubbatee rakkina uummataadhaaf fuulduratti baasee akka furamu yaalis hin taasifne yaaliin inni taasises baay'ee kufaadha. Saba kanaa isa bara dhibba kaleessa nutti himtee nu gochifnee gurbaa. Jalqaba haleellaan gama mootummaatiin illee gama mormitootaatiin baname dhukaasni dhaabachuu qaba. Akkuma addunyaan jedhanii gaafataa jiran sana marii biyyaalessaa kanaaf dhukaasni dhaabachuun dirqama wal waraansi deemaa jiru kun dhaabachuun dirqama mootummaan dirqama dhaabsisuu qaba. Mootummaanis dhukaasa dhaabuu qaba. Mormitoonni illee dhukaasa dhaabuu qaban yoo dhuma marii kanaaf qophii ta'uu taate. Kanaaf ammoo mootummaan dursee wantoota dhukaasa dhaabuu barbaachisan godhuu qaba. Dhukaasa dhaabee mul'isuu qaba. Haleellaa fi ajjechaa geggeessaa jiru kana dhaabuu qaba. Osoo kallattii tokkotti hin deemin hidhamtoota siyaasaa Oromoos ta'ee biyya kana keessa siyaasan eenyummaa isaaniitiif sabummaa isaaniitiif saba ilaalcha siyaasaa isaaniitiif hidhaman hunda hiikuun dirqamaa jecha san booda warra bosona jirullee kan shororkeessummaan farra jallee shororkeessummaa irraa kaasuun gara mariitti takkaasaa waliin itti deeman irratti mari'achuun fardiidha jechaadha. Kanaaf hunda dursa dhukaasni dhaabachuun dirqama.
Kana maaltu galee maaf afaan qabattu mootummaa sabaatiin kumaara taphattu. Qaamni walabaa kuni marii biyyoolessaa gaggeessa jechuuf yoo ta'e alatti paartilee mara keessatti hammatee yaada isaanii fudhatee keessummeessaa kan jedhamu kuni qoosaa uummata biyyattii irratti qoosuudhaaf yaada qabatanii gadi ba'an natti fakkaata. Fakkeenyaaf boordii filannoo biyyattiidhaaf qaama walabaa jedhamee paartilee mara walqixa tajaajilama jedhamee hundaa'e walabummaa isaa dagatee mootummaa tajaajilutti hore komishinii marii biyyoolessaa hin jedhamu kun akkuma boordii filannoo biyyoolessaa raawwate san raawwachuuf yoo ta'een alatti qaama ilaallatu mara walitti fidee yaada hundumarraayyuu cuunfee marii biyyoolessaa dhugaa ta'e gaggeessee rakkina furuu danda'a jedhee amanuu jechuudha. Ilaagoota beektu maalgoota barbaadda basaastee fixattee michoomuu barbaadda. Kanneen aangoo irra jiran qaama tokko mootummaa bittiidhamanii mootummaa farkatummaa yoo mootummaan ibsa baasee baasaa yoo mootummaan balaaleffataa ejjennoo mootummaatiin deeman mootummaa jechaa isaan kallattii mootummaatiin hiriiruu qabu. Qaamoleen hangaftummaan rakkoon gidduu jira jedhamu kallattiidhaan ilaalcha lama ilaalcha fiyudaalizimii yookaan ammoo sirna qeenxee abbaa gonfoo mootummaa abbaa irree sirna mootii ijaaruuf deemamuu fi federaalizimii gidduudha garaagarummaan jiru lolli guddaan kan jiru. Qaamonni ilaalcha federaalizimii deegganan qaamolee hidhannoo socho'aa jiran TPLF'n dabalatee waraana bilisummaa Oromoos KFO dabalatee ABO'n mormitootaa fi mootummaan akkam godhuu qabna kan jedhan waliin ta'anii sila marii biyyaalessaa akkamii qopheessinu kan jedhan waliin dubbachuu qaban jalqaba. Kan hidhaa jiru hidhaa hiikamee kan bosona jiru waamamee kophaa kiyyatti haala mijeeffadhee qopheessee kootu jedhee si waamu hin ta'u marii biyyaalessaa jechuu hin dandeenyu. Jaallattii akkam bilisummaa baate daldalaa siyaasaaf galii dhuunfaa taate. Mariin biyyoolessaa dhuga galeessi taanaan marii biyyoolessaa san keessatti akka mo'atamu akka harka kennu beeka waan ta'eef marii biyyoolessaa international organization beekamoon European Union, African Union akkasumas United Nation bakka jirutti qaamni kana keessaa walitti boba'e bakka jirutti marii biyyoolessaa gaggeessa yoo ta'e mootummaan kun taphaanadha akka ta'u waan beekuuf waa mara wanna ittiin qabatee mariitti iyyatuyyuu hin qabu negoosheet godhee wiin godhuyyuu hin qabu dhugaa hin qabu shira malee koomishinii walaba ta'e biyyattii keessatti hundeesseen isaan fayyadamaa jedha. Mootummaan koomishinii walabaa kan jedhu kana maqaasaa fayyadamee dantaa fedhiisaa uummata biyyattii irratti fe'uu barbaada malee koomishiniin dhugaaleessa ta'e dhugaadhaan hunda ija tokkoon laalee madaallii tokkorra kaa'ee yaada bitaa mirgaa fudhatee giddugaleessatti marii biyyoolessaa akka gaggeeffamu taasisu hin barbaadu. Dhugaa sababa laabuute osoo lafan kaayin araara jettee jaarsa lakkaayin. Dirqama yoo rakkoon Itoophiyaa furamu rakkoon biyya kanaa furamu jechuudha kan bosona jiru qeerrolaa miseensa shan qabuu fi miseensa miidiyaa shan qabullee waamanii jarmiyaalee bilaallee kan biyya kana keessa jiran hunda waamanii dhaabbilee hawaasummaa waamanii bakka bu'oota uummataa waamanii qaamota dhimmi ilaalu mariin kun laaluu dabalatee giddu seentummaa yookaan dhaama sadaffaatitti qaamota biyya alaa furmaanni biyya kanaallee mariidhaa marii kana immoo tokko dhiibanii tokko waamuudhaan tokko jaalatanii tokko jibbuudhaan tokko harkaan ol harkisaa tokko miilaan ala gadhiisuun dogongoraa rakkoon dhugumaa rakkoon biyya kanaa hin furamu jecha kallattiisanii. Sadaqte jaaloo gaara tolbaate nama beeknu miti nama biraa taate. Marii biyyoolessaa kana gaggeessuuf biyyattii keessatti wal adamsaa jiru kun adamoosaa dhaabee kan shororkeessadha maalidha jedhamee maqaan itti moggaafame walii gadi akka lammaffaarrayyuu darbee sadaffaatti walii gadi ari'atamaa jiru kun hafee waraanni biyyattii keessa jiru dhaabbatee qaamni ilaallatu marti bakka qaamni sadaffaan jirutti mariin biyyoolessaa dhuga galeessi akka taasifamu yoo barbaadan mootummaanis karaa isaatiin waraana dhaabee finciltoonnis waraana dhaabanii qaamni sadaffaan bakka jirutti koomishinii marii biyyoolessaa kan walaba ta'e kan mormitoonni keessatti hirmaatan finciltoonni keessatti hirmaatan mootummaan illee qooda keessaa qabu filamee marii dhuga galeessa yoo taasifameen alatti biyyi kun karaa tasgabbiitti dhufti jedhanii yaaduun hin danda'amu. Afaan qofaan faarsuun hin taatu waraara. Furmaanni biyya kanaa yoo dhufina biyya kanaa furmaan taadhuuf kan jedhamu taate qaamni walabaa Afrikaan Yuuniyeen akkuma Afrikaan Yuuniyeen gamtaa biyyoota Awurooppaa Yuunaayitid Neeshins dabalatee kunniin keessatti hirmaachuun dirqama qaamonni sadafan. Akkuma ta'e biyya kana keessatti yoo hedduu yeroon ce'umsi godhamee jira ce'umsuun dogongoroota hedduu mudateera. Qaamonni sadaffaan idil addunyaa kunniin keessatti hirmaachuu dhabuun gantummaan suni rakkoo nama dhaate kun akka gahee olaanaa gahee guddaa qabaa jechaadha. Mootummaan ammallee rakkoo kana furuuf
qophii ta'uu dhabuu isaa kan mul'isu qaamolee walabaatiin addunyaa kana diduudha jechuudha. Safartuun isaallee waan kan safartuun mootummaan kun mariin biyyaalessaa dhugaa akka godhamu barbaadu dhabu qaamolee dura addunyaa kana fudhachuu dhabuudha yookaan ammoo isaan marii kana keessatti hirmaachuu dhabuu isaanii diduudha kan mul'isu jechuudha. Kun ammoo gonkumaan ta'u mariin inni dhugaa kan godhamu yoo qaamoleen idil addunyaa kunniin keessatti hirmaatan qofa. Ejjennoo akkuma arginee turre kafaa waliin baasee qaamni walabaa hundaa'uun dirqama jedhee jira. Biyya kana keessatti qaamaan mootummaan federaalaa kan isaan bittilanii ittiin deemuu barbaadan qaamolee walaba jedhanii keessuun isa keessi isaanii yaadni isaanii yookaan ilaalchi isaanii sirna gonfoo ijaaruu akkuma maayin Itoophiyaa irraa arginee turre kana dura qaamolee akkasiisanii walaba jedhee gadi baasuuf akka deemaa jirtu nuti ni beekna. Paarlaamaanis ta'ee iddoo koomishinii kana hundeessee kan inni wixinee koomishinii kana ittiin hundeessan qopheessee kan inni akka mirkaneeffatu deemaa marii federeeshinii guutuun isaanii bilchiginnaadha. Paarlaamaan guutuun bilchiginnaadha. Si ajaa'iba ta'e yeroo tokko yoo yaaddu uummata sobummoo of sobu jechaa beeka. Osoo paartileen mormituu dhugaa kana beekan osoo argan uummanni uummata sobuuf kan deeman kana na ajaa'iba. Mariin ni qabata fudhatamaa fi kan dhugaati kan jedhamu yoo qaamonni walabaa idil addunyaa qaamonni sadaffaan dhaabbileen idil addunyaa kan akka gamtaa Awurooppaa, Afrikaan Yuuniyeen yookaan immoo dhaabbata biyyoota gamtoomanii Yuunaayitid Neeshins keessatti hirmaatan qofaadha. Kuni kan ta'uu danda'u bakka qaamni sadaffaan Trustable International Organization bakka United Nations jiranitti yoo ta'e mootummaan kun dhugaan qabu waan ta'eef wanni ittiin negotiate godhus hin qabu, wanni ittiin wiin godhus hin qabu. Bineensi maaliif ifa dheessa jennaan wanna halkan hojjete beekaa jedha Oromoon. Mootummaan kun bakka International Organization jedhamu kuni jirutti negotiationii kana hin fedhu. Kuni fake and national reconciliation taasise akkuma fake election taasise recognition itti fudhate san fake national reconciliation yookiin marii biyyaalessaa fake ta'e kana dhugaa hin qabne shiraan xaxame kanaan fayyadame wanta uummata ittiin burjaajesse akkana godheera. Uummanni biyyattii walii galeera. Qabxii kanarratti walii galeera. Kanaa waliin galle warra biyyattii jigsuu barbaadani jedhee ammas moggaafama maqaa qaama adda addaatiif kennuuf. Sabbiin jilee jechuun jilee dhimmoo cabbii namarraa bokkisaa dhiisaa dhugaa rabbii. Yeroo ammaa kana mootummaan dhuguma waan kanaa kan itti deemu taanaan rakkoon Itoophiyaa hundeedhaan akka furamu kan barbaadamu yoo ta'e dursa osoo oleen buliin hidhamtoota siyaasaa Oromoo hunda hiikuu qaba dhaamsa jedhu qabaati. Ajjechaawwan abboo ilma dargaggeessa Oromoo dhalatee afaan hin beekne irraa jalqabee abbootii amantaa irratti Oromiyaa keessa deemaa ture jalqabee amma dhufee abbaa gadaa mataa fayyadamu hatantamaan osoo hin buliin Oromoo irraa dhaabuu qaba. Ajjechaan kun dhaabatuu qaba. Uummanni Oromootiif dhaamsi inni qabu akka uummataatti Oromoon salphina bara kana yeroo ammaa kana keessa jiru keessa seenee beeku. Marii kana keessatti illee akkaataa ilaalaa jirru Oromoo bahee Oromoo keessa dhiibuuf kan deemaa jiru tudee argaa jirra. Oromoo waan kanaaf qophaa'uu qaba. Oromoon akkuma wayyaanee taankiidhaa fi baankiin of ijaartee jedhu san hin danda'amu jedhu san argisiisee akka danda'amu argisiisee seenaa addunyaa keessatti galmaa hin beekne galmeessiise san ammalleen Oromoon ni danda'a tokkummaa isaatiin ijaaramee akka uummataatti akka qeerrootitti ijaaramee yeroo xumuraatiif sirna kan ofirra buusu sirna Oromoo salphise sirna Oromoo qe'ee keessatti ajjeese abbaa amantii osoo hin jedhin daa'ima osoo hin jedhin maanguddoo osoo hin jedhin abbaa gadaan osoo hin jedhin Oromoo fixaa jiru duguggaa isinirra raawwataa jiru kana yeroo xumuraaf ofirraa darbuudhaaf uummanni Oromoo gama hundaanuu qophaa'uu qaba. Ina daangaa cabsee ilmaan keenya nyaatee fixuu nu jalatti ciniinnachaa jiru kunoo hangarraatti. Hordoftoota keenya sagantaa isin maal jettu har'aaf kan qopheeffanne asuma irratti goolabneerra. Torban dhufu qophii biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha. Kan qopheesse Wabii Waaqooti. Gulaalaan Abdii Waaqayyoo kan dhiyeessuun isin waliin ture immoo an Iftuu Galataati. Isa gimbi isa beeki kan boojii birmaji biyya baaroo tumsa kan guddinaa tumsa isa najjoo isa mandi kan keella mollagga kan du'e badee malee kan jiru wal arga bosonni manaaree kaayyoof jichee malee rabbichi isaan tiksee milkiin isaan galchee sanyii waaqoo guutu Oromoodhaaf duule Oromoodhaaf du'e sanyii Adam Diloo Oromoodhaaf duule isa Baale isa Arsii isa Gujii
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa isin maal jettuu torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa. Tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.